Sanaaf deebiin isaan deebisan gabaabumatti hin danda'amudha. Sababni hin danda'amu jedhameef seerri biyya keenyaa kana hayyamuu jedhamee haa ta'uti garuu seera keeyyata kamii yookaan seera kamiin akka horkame hin ibsine. Heerri biyyattii lammiin kamiyyuu mirga filatamuu mirga dimookiraasii akka qabu ibsa. Labsiin boordii filannoo itti hundeeffamee fi paartileen siyaasaa ittiin bulanis kanuma ibsa. Namni mana murtiitiin yookaan immoo seeraan mirgi filuuf filatamuu isaa irraa mulqamin kaadhimamaa ta'ee iyyachuu akka danda'u ibsa. Kanaaf namoonni manuma murtiitti iyyaatanii beellama jala jiranillee kaadhimamaa ta'anii hirmaachuu akka danda'anidha hafuura labsiitirraa kan hubannu. Haa ta'uti garuu gara boordii filannootiin gara kana akka kaadhimamaatti akka iyyeessinu haalli nu aanjawu akka hin jirre agarsiisa jechuudha deebiin isaanii. Gaaffiin koo kabiraa silaa amma isin namoonni mana dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa hin jirre akka kaadhimamtootaatti dhiyeeffachuudhaaf gaaffii dhiyeessitanii walumaa galatti isaanis dabalatee namoota biraa kaadhimamtoota dhiyeeffachuu filannoodhuma kana keessatti iyyuu sochiin silaa godhaa jirtan maal fakkaata? Gaaf kaan filannoo keessatti hirmaachuun illee rakkisaa akka ta'e yeroo adda addaa dubbachaa turtan waan ta'eef walumaa galatti sochii akkamiirra jirtu iyyuu silaasin? Dhugaadha. Filannoo keessatti hirmaachuun keenya rakkisaa akka ta'e akkuma dubbataa turre ammas rakkoon sun waan fooyya'e hin qabu daran hammaatee itti deemaa jira. Namoonni nuti dhiyeeffannu namoota kana qofaa miti. Lammata sochiimti walabaa akka godhannu nuun hayyamamne. Isin garuu yaaltanii obbo Batteessin amma duula gochuudhaaf yookiin yaaltanii horkamtaniittu? Nama sadi eessa keessi yaalta dura waajjira qabamee jiru nama sadi taatee walitti dhufuu hin dandeessu yeroo jedhanitti akkam gootee yaalta? Qilleensa irratti nama tokko waamtee hiriira goosiftamoo hojimaata qaba beekte waajjirri giddugalaa dabalatee qabameera. Free muuvimentiin yookaan sochii walabaa horkamneerra. Maaliif nama lama sadi ta'anii amma hidhamaa jiru? Kun sitti gadaa gabbisaa hin gadda kan hidhame. Namoonni aana irratti godina irratti lama sadi ta'anii dhimma kana yoo kan mari'atan ta'e hin hordofamuu, hin doorsifamuu, hin hidhamu. Ammallee hidhaan aktiif ta'ee Oromiyaa guutuu irratti itti fufeera jechuudha. Wanti kun waan ruumariidhaan dubbannu tun ta'een ifatti dabballoota kumaatamaan lakkaa'amaniif dhaamsa darbeedha. Dhaamsa darbe kana immoo otoo dhageenyu nama otoo hidhaa jiranuu kan socho'u hundaa otoo hidhuu caalmatti hidhaa jechuudhaaf qofa ittiin ergin. Kanaaf sochitti galuu hin dandeenye. Nu immoo akka dhaabattu waajjira keenya seennee hojii idilee hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf dhimmoonni sadeen irra deddeebinee kaaf waajjira banu sochii bilisaa nuuf mirkaneessu hogganoota seeraan ala hidhaman kana gadhiisuu qaba. Kana yoo godhame aansee wanti jiru laallee yeroo nu jalaa balleessan kanallee yoo kompenseetii nu godhan kan duratti deemnu of qopheessinu ta'a jechuudha. Kan namoota dhiyeeffannu ta'a. Garuu haala kun hin mirkanaa'in keessatti homaa wanti hojjetamuu danda'u jiru. Kanaaf hirmaannaan keenyas zeeroodha. Dhimma kan irratti ibsa dabalata argachuuf boordii filannoof bilbilee argachuu hin dandeenye. Dhimma walqabatuun hogganoota baa'oo manidhaa jiran keessaa obbo Mikaa'el Booranaaf Kennasaa Ayyaanaa tajaajila bukkatoo isaanii addaan kutuuf murteessuu maatiin BBC'tti himan. Hogganooti kun mana murtii akka isaan bilisaan gadhiifaman marroo afur ajajee garuu hojiirra waan dhabeef murtee kan irgaanii jettu buleetiin obbo Mikaa'el Silgee Baqqalaa. Dhimmi isaanii amma dhimma seeraan qabamee jirudha jechuun dandeenyu. Tokkoffaa nama isaanii dheeyyuu hin beeknu. Maaliif seete nama isaanii dheetuu beekne yookaan ama seeraati ta'e seeraan kan itti adeemamuu qabu miti. Poolisiidha kan to'annoo jala oolchee inni himatamanii abbaan alangaan qoratti akka isaan ittiin himataman tokkotti iyyuu ragaan arganne. Kanaaf immoo anjara kanarraa himannaa koo dhaabeeraa jedhee barreeffama. Beeksisee jira mana murtii. Manni murtiis immoo ala afur bilisa baasee jira jara kan. Amma isa dhumaa kana gara galaanitti dabarsanii arfaffaa achitti mana murtii galaani magaalaa galaani kan ammas bilisaan gallakkisaa jedhe. Ammas immoo obsaaf Abdul Gaffaariin biraa gadhiisaniiti Jaal Kennasaa Ayyaanaatii fi Jaal Mikaa'el Booran achitti hambisa. Seerri hojiirra oolaa hin jiru. Erga ta'e abukaatoon bakka seerri hin jirretti waan nu fayyadu hin qabu ejjennoo jedhuun kan isaanii waanuma godhan wallaalaniitiin barisaan amma abukaatoon kana booddee maali wanti inni nu godhudha. Ala afurri dhaabbatanii fi falmanii fi bilisaan akka gadhiisuu kan goosisanii kanumatu gaaffiitti ta'e natti fakkaata. Amma maanti ta'uu deem yoo abukaatoon isaaniif hin ejjenne
fudhanne ka yoo jechi abukaatoo isaaniin fayyadamne akkasumas man hidhaa kee taa'u murteessanii. Waan ajaa'ibaa sitti ta'u jarri akka keenyatti miti kan isaan yaadan illee isaan biyya kana keessan durre qabsoodhaaf gosa turanii isaan biyya mootummaan jirutti seerri hojiirra oolaa jedhanii warra yaadanidha beektaa amma ooni hubadhu dubbima isaaniirra manni murtii bilisaan gadhiise abbaan alangaa jara kanarraa himata hin qabu jedhee erga bilisa baasee booddee akkasittiin akkuma horii guramanii taa'uun kun waan akka seeraatti akka mootummaatti wanta deemaa jiru tun taane waanuma namoonni tokko namoonni hundi taayitaa qaban tokko waanuma isaanitti tole gochaa jiran natti fakkaata. Maal ta'uu deemtan akka maatiitti? Nu maal ta'u jenna waaqayyo man kadhanna kaaniika waaqayyo danda'a maal jenna namni iyyattu hin jiru jarri kun nama umurii isaanii guutuu qabsoo Oromootii fi wareegeedha dhalan qabanii jireenya isaanii guutuu amma waggaa 32 qabsaa'ee dhufeeti mammoo dukkanatti darbu waaqayyoon kadhanna malee maal jechuu dandeenya waaqayyo man kadhanna malee hiika kan biraan beeku. Dhimkaan irratti hoogganoota poolisii Oromiyaaf bilbilee argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattootaan oduu gaggabaaboo addunyaa isaniif dhiyeessaa jalqabaan naannoo Tigraayitti namooti 1,300,000 deeggarsi dhaqqabee jedhu mootummaan Itoophiyaa. Oduun deeggarsi dhaqqabaa hin jiru miidiyaaleen akseenee gabaas dhawwamee jedhu dharaa jedhu ibsi waajjirri ministeerii muummee Arbaas miidhaa mirga namoomarra ga'u qoratamee tarkaanfiin fudhatamaa jira jedha. Chaayinaatti manni murtii Beejiing nam tokko haadha warrisaa hojii manaa taasisin waggaa fuudhsuun kee turte hojjeteef akka kaffaluu ajaje. Dubartiin tun hojii hin kaffalamne waggaa 5 hojjechuuf $7,700 argachuuf deemtii jechuu. Namni hedduun miidiyaa hawaasaa irratti maallaqisuun diqqaa ammallee dhiirtilleen hojii man keessaa hojjechuu qabdii jedha. Biyyi Gaanaa talaallii kooronaavaayirasii gam koovaaksiin dhiyaatu fudhachuun biyya jalqaba taate. Sagantaan dhaabbati fayyaa addunyaa qindeessu kuniin talaallii doozii biliyoona xumur ganhanaa biyyoota addunyaaf qoodamuu kaayeffate. Talaallii doozii 600 AstraZeneca fi University Oxford ganam kana magaala Akraa dhaqqabe. Magaala Naayijeeriyaa Leegositti qofaatti namooti COVID-19 hin qabaman ka Afrikaa guutuu caalee jedhan. Akka qorannoo kanaatti magaalichi keessatti nam miliyoona 4 ta'uuti vaayirasichi qaam keessa qaba. Ammaatti nam 1,862 dhukkubichaan du'i Naayijeeriyaa keessatti. Garee Boko Haram magaala Mayidugurii haatee nam 10 jeeftee nam 47 madeessite. Akka bulchaan naannicha jedhuutti Boko Haram rookeetii bakka namni hedduun jiraatutti darbatti. Dubartiin jalqabaan Afrikaa keessatti Olimpikii irratti dorgommii maraatoonii injifattee Faaxumaa Roobaa maaliif jirti gaaffii namni hedduun gaafatu. Bara 2004 sababa da'umsaan fiigicha kan dhaabde atileet Faaxumaan guddisi ijoollee badee jetti. Gaafas akkam turtee ammaalitti jirti BBC waliin turtii taasifte. Beekaa Toomatti sanitti hima. Atileet Faaxumaa Roobaa bara 1970 godina Arsii aanaa Leemmuuf Bilbiloo iddoo Hulullee Kaarraa jedhamutti dhalatte. Atileetiksii kan eegalte mana barumsaatti akka ta'e himti. Barsiisaan kenna maarrabii akkanatti nuu qabanii abbaan kana tuqe nuun jedhanii dubartii wajjin wal dorgomaanii immoo yadhee warra dhiiraatis hin fidanii isaanillee bakka immoo yadhee. Jiruun atileetiksii akkanaan eegale Faaxumaa Roobaa addunyaatti beeksise. Bara 1996 Olompikii Atlaantaa irratti dorgommii maaraatoonii mo'achuun dubartii Afrikaa ishee jalqabaa taate. Milkiin kun garuu akka laayyootti hin argamne. Maaraatoonii Paaris bara 1994. Maaraatoonii Paaris kana garuu ani ittilleen qophoofne nama nafiisisu naa godhana. Amma deemnee waggaa kiiloomeetirii 15 irra geennu hin jiran ijoolleen na bira deeman. Ani kophaa kiyya namicha wajjin namichi immoo na dhoorga akka ani hin deemu. Hin beekan ani immoo wanta irraa beekuun jiru amma namichi kun naan bisee miti jedhee namicha itti dhiisee an baqqaxxale bakka kophama kiyya deeme bakka kiiloo kana 35 moo 30 akkana yoo gaan bira ga'e isaan bira ga'e bakka lammata isaan wajjin deemuu dadhabe haga kiiloo 40 kana bakka isaan deeman ammas nagatanii bishaan dhugee bakka dadhabe bishaan bakka garaa kiyya kana naqabee. Lammatumaayyuu bakka ruuccaa kanas hin kaadhu ka jedhu gol dorgommicha illee fixeetuma keessaa ba'e jechuudha.
Mana barumsaarraa gara Finfinnee akka dhuftuu fi waltajjii idil addunyaa irratti akka fiigdu kakarrabaniif kilaba mana amala sirreessaati. Leenjii kilabicha keessatti argatteen gahumsa ishee fooyyeffatte. Maaraatoonii Maarakaash bara 1996. Maarakaash Morokoo amma xiqqoo tireeningii hojjadhee jira sirriitti amma sirraayaa jira natti manii asalxaanyiin kiyya natti mee ammas Morokoo Maarakaash deeme jechuudha. Amma shaakalsiisaan kiyya waraqata xaafanii naa kennan. Bakka wal dorgommii kana atiin mooyattaa mooyattu immoo sa'aatii akkanatti galta ka jedhan naa kennanii deemnee akkuma isaan jedhan sa'aatii sanitti galee akkuma isaan jedhan san mooyadhee wal dorgommii kana. Ji'a lama booddee immoo room maraatoonii kana immoo irratti hirmaadhe. Isa immoo sa'aatii shaggaa olompikii keessa na seensisu seenee kaatagorii jedhanittiin seenee shaakaluma qabannee shaakaluma sanirraan ka Atlaantaa deemne jechuudha. Maaraatooniin Atlaantaa ka seenaa jabaa irratti dalagde. Isa duraati jechuudha wudiddirii guddaa irratti hirmaachuun kiyya. Ani shaakalee ruucaa bakka kaannaa shaggaa kana hin kaadha jedheetuma yaade garuu immoo yaadha jennee jedheen yaadne. Warri shaakalsiisonni kiyyallee atillee ammallee immoo yaattaa mooyachuullee yoo baatte sa'aatii kanatti galta jedhanii ammas sa'aatii naa kennanii akkasitti kaadhe jechuudha. Baay'ee yaadadha kun garuu waan irraanfatamuu miti. Baay'ee gammachuutu natti dhaga'ama. Warra atileetii Itoophiyaa bakka bu'ee deemee mooyadhee indigaa lammaffaa immoo atileetii Afrikaa immoo tokkoffaa ta'uun baay'ee gammachuu baay'eetu natti dhaga'ama. Dorgommii sana boodas maaraatoonii Boostan walitti fufiinsaan yeroo 3 injifatteetti. Bara 2004 sababa dahumsaan fiigicha kadhaabdee Faatumaan ergasii ittiin deebine. Ammaan tana haadha ijoollee 2 ka ganna 15 fi 13 yoo taatu waggoota darban ijoollee guddisaan ture jetti. Amma booda hojii daldalaa irratti bobba'uuf yaada qabaachuu BBC'tti himte. Jiruu ishee atileetiksii keessatti Abbabaa Biqilaa fakkeenya akka ta'eef dubbatti. Addunyaa hundatu dinqisiifata abbee. Warri ispoortota hundumaayyuu ispoortonyota hundumaayyuu kan karaa qajeelcha isaadha. Kanaan immoo ani immoo maraatoonii gaafa mooyadhu Abbabaa Biqilaa luka duwwaa fiigee atis akkanatti fiiddee ka jedhan tarbiina gaafatanii turanii. Abbeen baay'ee dinqisiifadhas baay'ee jaaladhas uummannis addunyaanis akkasumatti jaalata jechuudha. Dhaggeeffattoonni sagantaan keenya galgala kanaa ganumaa nu eegatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgala kanaa korum dhugaan boonraas biyyeen ilimbuutuu jedhe. Hiikaan isaa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beekaa Toomaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan asti galgalooti yoo waaqee jedhe sa'aatii akkanaa bor walta deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.